Tole, wanti agarsiisuuf deemu Haacaaluu Hundeessaa akkaataa inni itti rukutameen agarsiisuuf deema. Poolisiin Itoophiyaa kan jedhu akka meeshaa waraanaatti rukutame, alatti rukutame moo konkolaataadhaan alatti rukutame moo konkolaataa keessatti rukutame kana addan goone. Garuu Haacaaluun akkaataa inni itti rukutame amma sanirraa agarsiisuuf deemna, akshiniidhaan agarsiisuuf deemna jechaadha. Fakkeenyaaf Haacaaluun bakkee kana rukutame, Haacaaluun bakkee kana rukutame yoo alaa rukutamee jiraate Haacaaluun onnee isaa kanarra rukutamoo osoo hin taane harka kanatu as jira waan ta'eef harki bakkee kana cufee waan jiruuf yoo rukutame harka rukutama malee as rukutuu hin danda'u, qaama isaa kana jala argachuu hin danda'u. Okay, Haacaaluu rukutame, erga rukutameen booda onnee isaatirra erga rukutameen booda Haacaaluun hin kufa. Haacaaluun kufe, erga Haacaaluun kufeen booda madaan irra jiraachuu qaba fuula isaatirra, qaama isaatirra madaan irra jiraachuu qaba. Garuu Haacaaluurra qaama isaa guuturra madaan tokko irra hin jiru. Kanaafuu alatti rukutamnee jechaadha Haacaaluun keessatti rukutame. Inni steepin lammataa inni steepin lammataa maafiyaan xiqqoo achii xiqqoo dubbatti. Haacaaluun as keessa jira, steepin lammataa Haacaaluun as keessa jira. Dhuguma yoo namni alaa dhufee ajjeese tokko rasaasni bakkee kana rukutuu qaba, mastaawutii kana cabsuu qaba. Mastaawutiin Haacaaluu hin cabne, kunis hin cabne. Maafiyaan yoo rukutuu barbaade yookaan namni ajjeesuu barbaade alaan asirraan ajjeesa malee akkanatti baneetu ajjeesuu hin danda'u. Inni biraa Haacaaluun eessan rukutame? Gara harka mirgaa, gara teechoo, gara achaantu rukutame waan ta'eef Haacaaluun karaa kanaan hin rukutamnes alattis hin rukutamne, konkolaataa keessatti rukutame jechaadha. Kanaafuu akkaataa inni konkolaataa keessatti rukutame seenetan isinitti agarsiisa. Tole, Haacaaluu wajjin namni tokko bakkee kana jira. Dhiira ta'ee dubartiis ta'ee namni tokko bakkee kana jira Haacaaluu wajjin. Egaa konkolaataa keessa jira Haacaaluu wajjin. Boorsaan bakkee kana jira. Shugguxii as keessaan fudhannee asirraan fudhannee akkaataa namichi sun itti qophaa'e bakkee kana jira boorsaa walii shugguxii. Haacaaluun konkolaataa guutumaan guututti konkolaataa dhaabee jira. Haacaaluun tokko harka isaa sirra godhate, harka isaa mariirra godhate. Yeroo kanatti kuni banaadha, onneen isaa kuni banaadha. Egaa namichi sun bakka Haacaaluun dhaabbatee harka sirra godhate kanatti innaa bu'uuf ta'u konkolaataa keessa yookaan konkolaataan innaa dhaabbatu maal godha? Meeshaan isaa qophaa'ee waan jiru, boorsaa keessa waan jiruu fi shugguxii isaa asii fudhata. San booda afaan shugguxii daarekti onnee isaatirraa argata jechaadha. Onnee isaa kana argata. Tokko kana. Lammata Haacaaluun harka isaa innaa konkolaataa dhaabeen booda harka isaa asirra godhate. Namichi kun bu'uuf ta'a. Namni yeroo baay'ee konkolaataa innaa dhaabu harka asirra godhata. Innaa harka asirra godhatu ammallee steepin lammataa kun maal godha? Shugguxiin bakkee kana jira. Yoo shugguxii ol fudhatu harki isaa kun banaadha. Irreen isaa kun banaadha. Onnee isaa argachuuf. Kanuma argata. Daarekti kanuma argata jecha onnee isaa kana argata. Fakkeenyaaf Haacaaluun mee calliseetuma haa taa'u. Haacaaluun xiqqoo calliseetuma haa taa'u. Kinoo lapheen isaa cufamee jira. Bakka rasaasni isa rukute akka reeffa arginetti, qaama isaa akka arginetti kuni bakkee kana rukutamee kuni cufame harkaan cufamee jira kuni. Oo rukutellee kana rukutuu danda'a, harka isaa kana rukutuu danda'a malee bakka Haacaaluu rukutame sani rukutuu hin danda'u. Haacaaluun harka sirra godhateetoo yookaan harka bakkee kana godhateetoo innaa rukutamu. Rasaasni erga rukutameen booda akkaataa dhiigni itti faca'e bakkee kana bum Haacaaluun harkaan bakkee kana qabate as kufaa. Erga as kufeen booda namni erga rukutameen booda wixxirfata waan ta'eef, tattaafata waan ta'eef
bakka dhiigaa san qabatee san booda yoo tattaafatu teechoo kana bakkee kana qabatee jira. Harki isaa dhiigaan maaliif akkasitti qabata namni innaa rukutame yeroo baay'ee harki isaa dhiigni kanaa fi bakkee kana dhufe akka yaada kiyyaatitti Haacaaluun kan rukutame konkolaataa keessatti. Maaliif akkaataa inni itti rukutame qaamni isaa bakkee rasaasni isa rukute harka isaatitu irra oola yeroo baay'ee harka isaatitu irra oola harka namaatitu irra oola. Kanaafuu bakka inni taa'etti konkolaataa keessatti rasaasaan rukutame malee Haacaaluun konkolaataan alatti sin rukutame. Yoo konkolaataan alatti rukutame ni kufa waan ta'eef qaama isaatirra madaan hin jira garuu akka qaama isaa arginetti madaa hin qabu. Poolisiin abbaa feetee natti dhuftee too Haacaaluun kanaan ala rukutame yoo jedhe poolisiin sun hin sobaa jechaadha. Haacaaluun kan rukutame bakka inni taa'utti sirritti bakka inni taa'utti namichi bakkee kana taa'u sunillee sirritti taa'ee waan jiruuf sirritti tolfatee waan jiruufi bakka inni fayyuu hin dandeenye bakka onnee isaa argatee jechaadha. Rasaasa innaa dhukaasanii qawwee innaa dhukaasan yeroo baay'ee yookaan dhaabbata tolfachuudha yookaan teechuma tolfachuudha meeshaan nama buta waan ta'eef namichi rukutu sun bakkee kana taa'ee too Haacaaluu bakkee kana rukutee jechaadha. Akkasitti Haacaaluun rukutame malee akka namoonni jedhan sanitti miti. Asirratti viidiyoo kanarratti mee xinnoo yaadan isinii kennee xiqqooshii asumarratti isin immoo yaada keessan itti dabalaatoo dhuguma Haacaaluun akka oppiidiyoon jettu sanii itti rukutame alatti rukute maafiyaatu rukute yookaan durriyyeetu rukute yoo durriyyeen rukutu bakkee kana akkamitti durriyyeen bakkee kana akkamitti ta'a yaada keessanii komentii jalatti nuuf kennaadha. Xiqqoo kanumaan isinitti agarsiisuu barbaade galatooma. Abakee foflattee dhugaan kam qabsooftu kanaaf jiraakee miti reeffa kee sodaatanii finfinneetti faamunaa keessaa si baasanii kanaan turreem silaa hatee galanni kee yartuu si